sa'a doolaara miliyoona 4.8 gurguramte. Finfinnee gurraan ala 7,2017 Biraazilitti sa'i tokko doolaara miliyoona 4.8 gurguramu riikardii addunyaa irratti galmoofte. Sa'aatiin kun kiiloogiraamii 1,101 kan ulfaatu yoo ta'u moggaasa maqaa Yaatina 90 jedhamuun kennameera. Sa'a umurii baatiiwwan 53 kun Biraazilitti sa'a darangatii qaalii jedhamtaa fi amala addaa qabaachuun ishee indaastirii horsiisa loonii keessatti waan akka barbaadamu ishee taasiseera jedhama. Yaatina 90 gurmaa'insa qaamaa sanyii addaa fi ga'umsa qaamaa olaanaa qabdi jedhameera. Dandeettii dhibee dandamachuu ishee adda ta'u hordofee indaastirii horsiisa loonii Biraazil keessatti gatii olaanaa akka qabaattu ishee taasisu waliin kan ta'u